Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu ispoortii irraa odeeffannoo galgala kanaaf qabannee simbiraan ga'uuf jenna. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa jecha odeeffannoo biyya keessaan yoo eegallu. Torbee afuraffaa liigii tokkoffaa Itoophiyaan Dambidoolloon injifatame. Ramaddiibaa taphaa torbee afuraffaa sa'aatii 3 irraa eegaluun taasifameen Dambidoolloon Shooneen injifatamee jira. Taphataan kilabii Shoonee Yordaanos Dastaa boqonnaan duraa daqiiqaa 36 irratti galchii Dambidoolloo irratti lakkoofsiseen taphichi 1-0 olaantummaa Shooneen goolabame. Odeeffannoo biyya bakkeetiin waggaa 27 booda taphataan lammii Moorokoo taphataa cimaa Afrikaa jedhame. Taphataan sararrattisaa PSG Ashraaf Hakimiin taphataa cimaa Afrikaa jedhamuun badhaafameera. Ashraaf Hakimiin ga'umsaa bara darbee PSG faana agarsiisee fi waancaawwan injifate irratti hundaa'uudhaan badhaasni kun kennameefii jira. Leenjisaan garee biyyaalessaa Cape Verde Buubistaan ammoo leenjisaa cimaa jedhamuun badhaafamanii jiru. Leenjisaan kun garee biyyaalessaa Cape Verde waancaa addunyaa 2026 dabarsuun isaanii ni yaadatama. Yaasiin Buunoon ammoo karra eegaa cimaa jedhamuun badhaafamee jira. Karra eegaan lammii Moorokoo Buunoon bara darbee ga'umsa gaarii garee isaa faana agarsiisaa turuun isaas ni yaadatama. Gabri'eel Jiisaas guutummaan guutuutti shaakala gareetti deebi'e. Taphataan sarara fuulduraa Arsenaal Gabri'eel Jiisaas miidhama yeroo dheeraa booda gara shaakalaa garee isaatti deebi'eera. Taphataan kun tapha Arsenaal Tottenham faana qabu irrattis taphachuu danda'a jedhame. Jiisaas malees taphattooti Arsenaal Maduekee, Martinelli fi Odegaard tapha kanaaf qaqqabuu danda'u jedhameera. Kai Havertz miidhamni isaa irra deebiin waan dhukkubbiin itti dhaga'ameefis yeroo murtaa'eef dirree irraa ni fagaata jedhame. Taphataan sarara gidduu Manchester United duraanii waggaa 2 booda gara taphaatti deebi'uufi. Taphataan sarara gidduu Manchester United duraanii Paul Pogbaan torbee kana waggaa 2 booda gara taphaatti ni deebi'a. Taphataan lammii Faransaay kun yakka qoricha sammuu namaa adoochuu fudhachuun ji'oota 18f dhorkamee ture. Torbee kana yeroo jalqabaaf taphachuufis jira jedhameera. Pogbaan gara kilabii isaa duraanii Juventusitti erga deebi'ee booda qoricha sammuu namaa adoochuu qabaachuun isaa kan mirkanaa'e yoo ta'u, jijjiirraa ganna kanaan jijjiirraa bilisaatiin Moonaakotti makame. Taphataan sarara gidduu ganna 32 kun Moonaakoo waliin waliigaltee waggaa 2 kan mallatteesse yoo ta'u, dilbata darbee tapha liigii tokkoffaa Reenens waliin taasisaniin garee keessatti hammatameera. Pogbaan torbee 3 dura gara taphaatti deebi'a jedhamee eegamaa turus garuu miidhaan irra ga'ee ture. Paul Pogbaan yeroo dhumaaf waggaa 2 dura Juventus waliin Impoolii irratti taphateera. Yoon mo'adhee hojiin koo jalqabaa Meesiif bilbiluudha jechuun dubbate. Pirezidaantummaa kilaba Baarseloonaaf dorgomaa kan jiru Victor Fonti yoo filannoo kana injifatan hojiin isaanii ni jalqabaa Meesiif bilbiluu akka ta'e dubbataniiru. Hojiin koo jalqabaa Meesiif bilbiluudha kan jedhan isa deebisuuf waan dandeenyu hundaas ni yaalla jedhaniiru. Victor itti dabaluun siidaan Meesiif kan jedhu jalqaba kun qofti ga'aa miti. Wanta kana siyaasaaf itti fayyadamuu hin qabnu jechuunis dubbata. Kana Laapoortaan irra deddeebiin raawwateera jechuun morkataa isaanii qeeqaniiru. Filannoon kun jalqaba bara 2026tti kan geggeeffamu yoo ta'u, Victor yeroo ammaa taphataa duraanii Baarseloonaa Xavi Hernandez irraa deeggarsa argataniiru. Odeeffannoo keenya xumuraatiin Baarseloonaan taphoota Champions League dirree isaa Kaampnuutti akka taasisuuf eeyyama argate. Kilabni Speen Baarseloonaan erga yeroo dheeraaf ijaarsa dirree isaa Spotify Kaampnuu ijaaraa ture booda amma waldaa kubbaa miilaa Awurooppaa irraa dirree kanarratti akka tapha taasisuuf eeyyama argateera. Baarseloonaan ibsa baaseen dirree kana akkan fayyadamuuf naaf eeyyamameeras jedhe. Baarseloonaan guyyoota 20 booda tapha Champions Leaguetiin Eintracht Frankfurt waliin ni taphata. Egaan kabajamtoota wiirtuu ispoortii oduun galgala kanaaf qabanne kan hangammaatti daawwattanidha. YouTube keenya subscribe, share, like gochaa odeeffannoowwan hafan waliin turtii gaarii.